Akkam jirtu kabajamtoota maatii Odaa Elektirooniksii guyyaa irraa iPhone'ota akkuma isiniin jenne iPhone 13 Pro Max lama qabannee dhiyaanneerra. Warri beektan ammasuma achi beekuu dandeessu. Warreen kaan immoo akkamitti akka adda baafattan gabaabinaan isinitti hima. Tokko asuma achi amma ija kaameraa isaa yeroo ilaaltan xiqqoo adda addummaa qaba. Isa kamtu sirriidhaan amma kan harka mirgaa irra jiru isa sirriidha. Inni kun iPhone isa fakkeeffamee hojjetamedha. Ilaala amma kaameraan isaa xiqqoo keessatti daddalachuufti ijishee xixiqqoodha. Kun immoo inni sirriin kun immoo inni guddaadha. Ulfaatina illee hin qaba. Ijaarsi qaama isaanii inni kaan tokkuma baay'ee wal fakkaataa. Paawar batan hundumtuu vooliyuum maal waluma qixa yeroo keenyu jechaadha. Kan saayizii asiin jiru isa kun immoo garanaan jira. Kanaaf saayiziin isaanii wal qixa baay'ee wal qixa. Amma kan ittiin adda baafnu tokko iji kaameraa isaanii kan warra feekii keessatti mul'ata garasitti fagootti. Amma egaa paawaraa goonu lamaan isaa wal qixa paawaraa goonu. Kan biraa inni kalariin isaanii xiqqoo inni kun keessatti inni feekiin xiqqoo keessatti hin gurraacha qarqarri isaa kun. Inni kun immoo noormaaliin yeroo amma paawarii wal qixa tuqnu immoo inni iPhone inni sirriin keessatti inni akka intini wayii qaba keessatti gara daalachaa'uu ta'e keessatti bakka halluuwwan intini of keessatti qaba. Inni kun immoo adii qulqulluudha. Kan biraan immoo inni kun ni tura. Akkuma isin argitan ni tura. Inni kun immoo ni bana. Yeroo banu immoo inni guyyaa akka kanatti sa'aatii booldi godhee barreessaa guyyaa yoomirra akka ta'e sirriitti isinii barreessa. Egaa amma inni kun banutti inni kun akkas ta'a ilaala. Kun immoo yeroo banuu inni guyyaa nama isheen qal'attee barreeffamtu ilaala. Kan biraa immoo iskiriiniin isaayyuu waan inni seef godhu ilaala. Visualizimti iskiriin isaa tokko miti. Amma inni kun yeroo qarqaratti harkisnu inni kun recent applicationoota jiran nuu fida. Inni kun immoo waan biraa nuu fida. Itti fufee gubbaa irratti search kan jettu nuu fida ilaala. Gubbaa irratti search kan jettu fida. Garuu yeroo tuqxan aktiivii miti. Gajjallaa irratti immoo bilbila foonii qofatu jira ilaala amma. Gajjallaa irratti fooniitu ta'a. Yooma kan biraan illee taa'e aktiivii immoo miti utaala. Kan biraa inni as gubbaa irratti searchii kana irratti lamaan isaaniiyyuu waan adda addaa agarsiisan qabu. Amma kun yoo ilaaltan as gara gadii kanarra Play Store'n fa'aa jira agartanii? Booda isinitti agarsiisa. Searchii yeroo tuqxan inni kun asii gadi tarreessa appilikeeshinoota. Inni kun homayyuu hin jijjiiru. Inni kun iPhone isa sirriidha. Inni kun isa feekiidha. Inni kun kana yeroo ta'ee jiru kan biraan immoo iskiriinii isaanii ilaala. Kiiboordiin iskiriinii irra jiru inni kun asiin seetingii qaba. Seetingitti yeroo tuqnu kanan agarsiisa. Inni kun immoo akkasittiin qabu. Searchii waan akkasii qaba. Laanguweejii qaba. Amaariffaa maal jijjiirta. Asii giloobiin isaa yeroo tuqxu jechaadha. Achirraa yoo jijjiiruu barbaadde illee iddoo kanaan tuqxeetu jijjiirta. Kiiboordii laanguweejii yoo jijjiiruu barbaadde jechaadha. Amma kan biraan inni ijoon keenyi iPhone'n kan ittiin beekamu iCloud'dha. Jechuun iPhone'n tokko sirriitti jechuun iPhone'n kan manni ittiin jaallatame iCloud kana ati kan kee keessa seente jennaan namni biraan keessaa baasuu hin danda'u. Ati loogiin gootennaan namni biraan loogiin gochuu hin danda'u. iPhone'nis immoo otoo intarneetiin hin jiraatin maal loogiin gootaa maal waan jedhamu hin qabu. Intarneetitti dhamaana. Akkuma isin argitan amma yeroo nuti tuqnu connect to internet nuun jedha. Inni feekiin garuu yeroo isin tuqxan kanuma irratti adda baaftu kunumtuu isin gaha. Jechuun callisee matoo intarneetii ilaala asirratti waan konneekti goonee jirru hin qabnu. Asirratti waan konneekti goonee jirru hin qabnu. Garuu inni yeroo nuti tuttuqnu hin seena taanaan hin barreessa taanaan iCloud irratti hin barreessa taanaan paaswoordii waan argee yeroo nuti barreessinu hin fudhata taanaan iPhone sirrii miti jechaadha. Asuma irratti iyyuu nu gaha ilaala. Amma waanuma ani barreessi fudhata. iPhone feek otoo beekatee haati feek yeroo jedhu fa'aa hin fudhatu ture. iPhone inni sirriin garuu yeroo isin tuqxan akkuma isin argitan intarneetii konneekti godhii jedha. Xiqqoo ibsaatu nu jeeqaara. Iddoo kanarratti xiqqoo akka adda baafattaniif
Fakkeenyaaf amma isa kana ganaa loogiin gochuun iPhone'n piroosesii qaba waan ta'eef xiqqoo piroosesii dheerata. Kan koo isa loogiin godhee jiru iPhone waan fayyadamuuf amma fidee waan inni fakkaatu ilaala. Inni kun loogiin gochuufis loogaawut gochuufis intarneetii sirriitti gaafata. Paaswordii beekuun gaafata. Amma kan koo ilaalaa gaamma seetingii baneen sin agarsiisa. Yeroo loogiin gootanii jirtan yoo imeejiitiin seef godhatan imeejiin kanarraan ala maqaa ittiin seef godhatan yeroo bantan immoo wantoota kana security, phone number, password, payment, subscription akkas jedhee isinii fida. Inni kun garuu homayyuu hin qabu. Loogiin gochuufis loogaawut gochuufis calleessanii amma isarratti balleessitan kan irraa balleessitan akka waan iPhone loogaawut gootanitti isinii ka'a jechuudha. Inni kun amma loogaawut gochuuf iPhone inni sirriin sirumaayyuu iPhone kan itti jaallatame kana namni loogaawut gochuu hin danda'u abbaa isaa malee abbaa paaswordicha beeku malee. Paaswordichuma mataa isaa immoo two step verification irra yoo keessan immoo more strong ta'ee namniyyuu bilbila keessan isa lakkoofsa irratti isin ergamu kan confirm iddoo irratti ta'u malee loogaawut gochuu hin danda'u. Find my iPhone'n iddoo ammaa kana keessa jira. Amma gara isa iPhone'n wal madaalchisaa jirru isa 13 sanatti haa deebinu. Kan biraa maal wal madaalchisnaa seetingii keessa kana keessa deemnee wal haa madaalchisnu. Maanni amma gaa seetingii kana keessaatii itoo gadi dhufnee gara jeneraalii kana deemnee jeneraal achirraatii maal jedhanii barreessu jennee yoo ilaalle inni kun iPhone storage and iCloud jedhee barreessa. iCloud and iPhone storage jedhee kan barreessu warra duriiti. Amma iPhone'onni update ta'an ilaala akka kanadhaan hin barreessan. iPhone'onni amma update ta'an bakka maanni iPhone storage jedhu achirra yeroo isin bantan qabiyyeen appilikeeshinii tokko isaa maali kan jedhu hagam qabateera kan jedhu qofa isinii kaa'u. Inni kun immoo akkuma isin argitan ilaa waan isin kofalchiisu akkuma maalitti isinii kaa'aa jira. Fooldera wayii isinii kaa'aa jira irraa gadee fooldera wayii isinii kaa'aa jira. Kanaatichitti waan biraan hin qabu jechaadha yeroo isin storage ilaaltan. Kun iPhone'n daataa sirrii kaa'aa jechaadha. Kan biraa seetingii keessaa tokko yoo itti daballee maanni antini itti daballu amma seetingii immoo yaa isti mee kaameraa ilaallee seetingii keessaa tokko sitti deebinu. Kaameraa yeroo ilaallu immoo amma kan Samsungii irratti waan salphaa adda baafachuuf baay'ee sensi godha. Baay'ee sensitiiviidha wantoota isin jettan. Kunumtillee garuu sensi akka gochuu wayiiti. Inni kun 0.5 jedhee barreessa. Garuu haga achiitti baay'ee ismuuzilii deema. Inni kun garuu utaala. Inni feekiin yeroo isin argitan yeroo isin zuum gootan ni utaala. Inni sirriin garuu baay'ee ismuuzilii deema. Isa kanarratti bakka takka gadi bu'a takka ol ka'a baay'ee utaala. Isa kanarratti immoo sirrii irratti immoo suutuma akkuma isin deemsistan akkuma isin quba keessan deemsistan. Seetingii keessaa immoo baatirii haa ilaallu. Baatiriin maal fakkaata kan jedhu baatirii irrattis wantoonni feekiin ba'an jiru. Baatiriin iPhone maal fakkaata? Amma iPhone inni sirriin akka kanaatti isinii kaa'a yookaan tartiibessa isinii kaa'a sa'aatii 24 guyyaa 10 maal isinii kaa'a. Fi immoo appilikeeshinoota nyaatan ilaala. Asirratti immoo feekiin tokko hin bahe ilaala Play Store kan jedhu of keessaa qaba inni feekiin jechaadha. iPhone inni sirriin sirumaa Play Store kan jedhu Google Play kan jedhu ofirraa hin qabu. iPhone inni sirriin App Store qaba. App Store kan Apple jechaadha. Inni kun garuu ilaala. Isaayyuu immoo yeroo isin tuquu deemtan immoo waan biraa tuqee iddoo biraas. Inni kun garuu idduma isin tuqxan qofa isinii tuqa. Akkasidha. Kanaan adda baafattu jechuudha. Walumaa gala yeroo shutdown gootan yeroo bantan maal lamaanuu mallattoo Appilii fida. Inni kun sin goomsa. Amma ammaatti isinitti hime keessaa waan isin adda baafattan tokko ija kaameraa isaa. Ija kaameraallee yoo wal bira qabdanii adda baafachuun isinitti ta'u iPhone'ichuma qofa yoo ta'e inni baay'ee murteessaan iCloud iddoo sign in jettu deemtanii. iPhone inni sirriin haga isin intarneetii connect gootanitti sign in isiniin godhu. Haga intarneetii sirriitti connect gootanittis sign out gochuu hin dandeessan. Imeelii sirrii kana dura bantanii beektan yookaan maal jettan yookaan immoo amma sirriitti properly bantan malees
saayin gochuu hin dandeessan. Kanadha bakka iPhone inni sirriin. Inni storage keessa inni maal keessa more yoo isin tarii yoo isin goomse iyyuu yookaan isinitti fakkaate iyyuu saayin idduma jettu irratti beekuu dandeessu. Kun iPhoneota jiran hundumaa irratti hojjeta. Yeroo itti aanu Samsungoota koppii qabannee isiniif dhiyaannaa. Agasittiyyuu galatooma. Isiniin jennee cufna.